addunyaa irratti hir'inii fi hanqinni dhiirotaa jiraachuun gabaafame. Ajaa'iba kun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa isaa jalqabaa kan bara 2025 baasee jira. Pilaaneetii lafaa irratti namoonni biiliyoona 7.8 ta'an ni argamu jechuun gabaasa isaa eegala. Kanneen keessaa dubartoonni biiliyoona 5.6 yoo ta'an dhiironni ammoo biiliyoona 2.2 ta'uu keenya hima. Kanaafuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun dubartoonni ilaalcha dhiirotaaf qaban irratti of eeggannoo akka godhan gorsaa fi akeekkachiisa dabarsee jira. Sababbiin isaas dhiironni biiliyoona 2.2 qofa waan ta'aniif jedha. Dhiirota biiliyoona 2.2 kanneen keessaayyuu dhiironni biiliyoona 1 ta'an gaa'ela godhatanii jiru. Dhiironni miiliyoona 130 ol ta'an mana hidhaa keessa jiru. Dhiironni miiliyoona 70 ol ta'an rakkoo fayyaa sammuu fi dhibee adda addaatiin rakkataa jiraatu. Kana jechuun waliigalaan dhiironni gara biiliyoona 1 qofa ta'antu gaa'elaaf kan argaman jechuudha. Dhiironni biiliyoona 1 hafan sunis dhibbantaan 56 hojii dhabeeyyiidha. Dhibbantaan 3 namoota saalqunnamtii wal fakkaataa raawwatanidha. Dhibbantaan 1 luboota kaatolikiidha. Dhibbantaan 10 obboleewwan warra yookiin fira dhiyooti. Dhibbantaan 30 ammoo umriin isaanii waggaa 65 oliidha. Kanaafuu dubartoonni dhiirota gaa'ela qabanis ta'e kan hin qabnes ija kabajaan ilaaluu qabu jedha. Kun gabaasa qoratamee qo'atamee gama dhaabbata mootummoota gamtoomaniin gabaafamedha. Amma kaa dhiironni qaalii ta'uu kennam kan mirkaneeffanne dubartoota biiliyoona 5.6 keessaa osoo hin fuudhin hafaniif maaltu fala jettanii yaaddu? Koomentii keessaan yaada kennaa. Kun mana gurbaa qaxaleeti. Odeeffannoo fi barnoota kamiifuu miseensa mana kanaa ta'uu hin dagatinaa.